Akkam jirtu kabajamtoonni fi hordoftoonni chaanaalii keenya faana beekumsaa. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftan isiniin jechaa. Har'a waan baay'ee nama gammachiisu, waan baay'ee isinitti tolu tokko qabadhee isiniif dhiyaadha. Innis maali yoo jettan, akkaataa moobaayilii keenya qarshii itti nuuf qusachuu danda'u, akkasumas akkaataa paakeejii bitannee sa'aatii dheeraadhaaf itti fayyadamuu dandeenyu tokkon isinitti agarsiisaa. Amma dhuma sagantaa kootiitti akka na hordoftan kabajaanin isin gaafadha. Kana gochuudhaaf jalqaba wanti isin gochuu qabdanuu siitingii moobaayila keessanii keessa seentu jechuudha. Siitingii moobaayila keessanii keessa erga seentanii booda konneekshin isii jettu kan jedhu kana keessa erga seentanii booda daataa yuuzeej isii jettu kana keessa seentuu jechuudha. Daataa yuuzeej isii jettu kana keessa erga seentanii booda daataa seever kan jedhu kana isiniif fidaa jechuudha. Daataa seever kan jedhu kana keessa erga seentanii turn on now kan jedhu banuu qabduu jechuudha. Kana banuu qabduu jechuudha. Erga kana bantanii booda allowed to use while data saver is on jechuudha. Kana keessa erga seentanii wanti isin gochuu qabdanuu waan banaa ta'e kana hundasaa dhaamsuu qabduu jechuudha. Akka kanatti dhaamuu qabaa jechuudha. Kana ni cufu. Waan banaa ta'e hundasaa cufuu qabduu jechuudha. Kun hundi ofiin qarshii keessan isin jalaan fixeettudha eeyyama keessan malee kana gaafa dhuftanuu jechuudha. Amma erga kana gootanii booda gara boodaatti deebitanii mirkaneeffachuudhaan wanti isin gochuu qabdan moobaayil daataa yuuzeej kan jedhu kana keessa seentuu jechuudha. Kana keessa erga seentanii booda wanti isin gochuu qabdanuu fakkeenyaaf kiroomii kana yoon fudhadhu kiroomii kana keessa seentuu jechuudha. Isee jaloo kana isii cufaa kana argaa jirtu miti. Isiin kun haala kanaan cufamuu qabdi. Fakkeenyaaf kan banaatti jiru yoo jiraate qarshii keessan ofiin isin jalaa fixa jechuudha. Amma hundasaa irra deemtanii ilaaltanii cheekii gochuu jechuudha. Yoo banaa ta'e cufuu qabdu. Cufaa yoo ta'e immoo achumatti dhiiftu jechuudha. Haala kanaan kan banaa jiru hundasaa ilaaltanii cufuu jechuudha. Kana erga gootanii booda wanti isin gochuu qabdan ammas dabalataan wanti qarshii keessan isin jalaa fixu keessatti wanti beekamaa ta'e yeroo telegiraamii fayyadamnu jechuudha. Telegiraamii yeroo fayyadamnu fiqaada keenyaan ala eeyyama keenyaan ala footoo ofiin buusa, viidiyoo ofiin buusa. Kana gochuuf wanti isin gochuu qabdan fakkeenyaaf telegiraamii keessan keessa seentuu jechuudha. Telegiraamii irra erga seentanii booda siitingii telegiraamii seentuu jechuudha. Siitingii kana keessa erga seentanii booda siitingii telegiraamii siitingii qophaa jettu kan malee isii gara gadi expilaas siitingii isii jettu miti jechuudha. Siitingii kana erga seentanii booda daataa and storage kan jedhu kana keessa seentuu jechuudha. Isa keessa erga seentanii booda when using mobile data kan jedhu kana keessa seentuu jechuudha. Isa keessa erga seentanii haala kanaan isinii fidaa fakkeenyaaf raayitii kan itti godhamee jiru kana irraa dhaamsituu jechuudha. Hundasaayyuu irraa dhaamsitu. Yookaan immoo karaa gabaabaa kanuma cuftuu jechuudha. Kan nama hundaa kanan fidu, kan kana fidu yoo jiraate kanuma cuccuftuu jechuudha. Yoo kan kana fidu hin taane immoo asirra seentanii kana hundasaa cuccufuu qabdu jechuudha. Kana booda haala barbaaddanitti amma barbaaddan meegaabaayitii paakeejii 20 paakeejii meegaabaayitii 20 sa'aatii amma barbaaddan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Waan hordoftaniif galatoomaa. Dhumarratti wanti nu isiniidhaan chaanaalii keenya kana hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Waan baay'ee waan isin fayyadu qabannee isiniif dhiyaatudha. Innis fakkeenyaaf gaaffii yoo qabaattan gaaffii keessan gaafachuu dandeessu. Viidiyoodhaan isin hojjechuu nan danda'a. Waan isin rakkisa yoo jiraate na gaafachuu dandeessu. Koomentii jalatti gaafachuu dandeessu. Kanaafuu viidiyoon isin biraan geenyu laayik, sheer nu godhaa, sabiskiraayib godhaa. Akkasumallee hiriyoota keessaniif dabarsaa. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti barreessaa. Waa'ee moobaayilii taanaan waan isin dhibu kamiiniyyuu na gaafachuu dandeessu. Isiniif deebisuudhaaf qophii hunda xumureen jira. Galatoomaa. Baay'ee.